dhufan malee karaa jirjiira nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaan iidaa hoggaa ga'e karaa jirjiira guyyaa iidaa ammas makiinaa fi waan adda addaa yaabbaturra miilaan deemuturra bareedaan sunnaan kana jaanii ibnu Abi Taalib namni gama dirree iidaa bahuu qaba maashiyan lafa deemee maaliif sha'airri islaamallee guyyaa san mul'ata iiddi immoo lafa faffagoo waan taateef magaalaa garii keessatti amma dirree dhawaa yoo fudhanne namni dhufullee ni danda'a ammoo magaalota biroo keessatti lafti isaa fagoo yoo ta'e waan ta'eef yaabbatuun dhoorka jechuu osoo hin tahin miilaan deemutu irra sunnaa bareedaadha jedhan maaliif nama karaa kana agarte hunda sha'aira islaamaa heddumminaa fi baay'ina mul'isaadha waan deemamuuf jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa guyyaan boruu guyyaa kabajamaadha guyyaan boruu kun guyyaa jabaadha wanni isa keessatti hojjetamu akkuma amma reefu haasofne jabaan isaa udhiyyaadha udhiyyaa qallu kana wanni irra caalaan ilmi namaa guyyaa kana keessatti wanni hojjetu guyyaa boruu kana keessatti udhiyyaa qaluudha jedhanii kanaaf gaa guyyaa boruu kanaaf haa qophooynu rabbichi nu eegee nagayaan nu hasalaachisu dirreen iidaa dirree dhawaa kunoo bifa kanaan akkana bareeddee diikoora ajaa'ibaa godhanii afaan adda addaatiin ciid mubaarak ja'a ciid gaarii ja'a ciid wanaagsan ja'a maasha Allah suuraa ka'aballee jira waan adda addaa bifa kanaan bareechaa jiranii irratti hirmaatee namni hundi magaalaa kan jiru qaamni mootummalleen irraa hirmaatee qaamni biroolleen hawaasnilleen namni ogummaa qabu waan nama ajaa'ibsiisu wanni sagalee dhageessu magaalaa tana keessa fagaatee jira nibraa fagoosan bakka namni salaati hundi akka sagalee dhaga'u kana qofaami FM dirree wajjin wal qabsiisanii kallattiidhaan wanni asirraa deemu FM dirree wajjin kallattiidhaan wal qabatee ta'a namni tokko iida hordofuudhaaf FM dirreen kallattiidhaan asirraa waan dabarsuuf hordofuu danda'a jechuudha bifa saniin takbiirtaan FM dirreen wal qabatee bakka hedduu bakka mikrofoonni dhaqqabne hunda geessii qophii warra dirree akkana fakkaataa dargaggeessi gama hundarraa dhufee nama ogummaa ofii qabuun haada mikrofoonaa sirreessuu keessa jira ani immoo diikoora kana tolchuu jira diikoorri kun ispoorti komishinii dirree dhawaatu qaba wanna kana madraka kana jechuudha madraka dheeraa isin agartan kana isaatu fidee asitti wanni godha dirree dhawaa iiddi bifa kanaan akkanatti bareedaa jirti ayyaana iidaa kana baga rabbiin jalbultii isaatiin isiniin gahe isiniin jechaadha dirree iidaa amma dirree dhawaa akkana qullaatuun boru yoo rabbi fedhee maasha Allah waan isin fakkaatu nama ajaa'ibsiisa amma dirreen tuni tolfamtee jirti sa'a 12 irratti poolisii dirree tana qeebaluun amma as jira warri as keessa jiru kun hundi poolisa kanatti as rakkabee asirraa baha dirreen tun ni eegamti jechuudha kabajaan tiifamaa bulti boru ganama akkasii ummanni dirree nagayaa seena jechuudha rabbiin bakka hundatti ayyaana nagayaa ayyaana khayrii ayyaana milkii ayyaana namni hundi itti milkii argatu ayyaana akkasii ha rakkataan itti rakkoo bahu ha beelawaan itti beelarraa bahu halolli itti dhabamee nageenyi itti argamu habiyyi keenya nagaa itti taatu dhiigni dhangala'uun itti dhaabbatu ayyaana kana akkasii rabbi nu haa taasisu jenna jazakumullahu khayran wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh yoo sagalee marraba sagaleen jirtu jaaniin turee masjiida alaykum salaam Sheikh Ibrahim Fall Sheikh Ibrahim Fall Sheikh Ibrahim dirree iidaa jira nama waadaan maturraa fuudhaaf بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
rabbiin isiniin gahee maqaa fi maqaa bulchiinsa takaa'uu dhimma islaamaa magaalaa Direedawaatiin jechuudha. Egaa guyyaan har'aa guyyaa jala bultiiti, guyyaa sagaleeti, guyyaa gartee egaa arkaana islaamaa manni guuttatu guyyaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hajji jechuun arafaa jeesan. Kaniifuu egaa obboleeyyiin keenya warri rabbiin isaanii mijeessee sa'a kana amma hajji jedhanii yeroo muraasa booda karaa Muzdalifaa deemanii nutis